Bile bumbile, bile bumbile, bile bumbile, bile darara darbu sanyi kota oromti tilalla deebiran darbu. Bile bumbile, bile bumbile, bile bumbile, bile darara gora oromti sanyi kota filatte caalti hundarra. Ispoortiin walooma, jaalala, kabajaa fi miidhagina calaqqee hawaasa tokkooti. Waloomni ammoo iccitii guddinaa fi bu'aa hawaasa bal'aati. Ispoortiin guddina biyyaa fi siyaasa dinagdee biyyaa utubuuf akkasumas jaalalaa fi tokkummaa hawaasaa cimsuun shoora inni ba'atu salphaa miti. Waajjira dargaggoo fi ispoortii kutaa magaalaa Afuriitti kabaja ayyaana qaammee 2 bara 2017 aadannoo walooma jedhuun kabajame sababeeffachuun sosochii ispoortii hundaa qaamolee hawaasa mara hirmaachise geggeeffamee ooleera. Itti aanaan bulchaa magaalaa Shaggarii fi qooda fudhattoonni saganticha irratti argamuun ergaa isaanii dabarsaniiru. Bulchaan bulchiinsa kutaa magaalaa Afurii kan ta'an Dr. Petros Waaqoo guyyaa waloomaa kana sababeeffachuun sosochii ispoortii arjooma dhiigaa fi meeshaalee barnootaa midhaan nyaataa fi zayita nyaataa harka qalleeyyiif kennamee jira jedhan. Waloomaan waliin hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Isaa waliin hojjechuudhaaf dhimmoota baay'ee irratti xiyyeeffannoo hojjechuu qabnu. Fakkeenyaaf ispoortiin baay'ee nama wallabee solitti raasa. Gaalalas fida. Dinagdeessuu danda'a. Kanaaf ispoortii irratti namni keenya guddaa fi kaanis bakka guddaatti bahee hirmaachaa jira. Kanaaf ispoortii irratti maasii ispoortii beekaa jira. Kilemoota gargaraas qabna. Kilemoota tokko kan kubbaa miilaa, kubbaa saaphanaa, biskileetii dabalatee gargara qabna. Isaa waliinis sagantaa kabayaa jira. Fuula dura magaalaa biyya Oromoo kan jirtu waa'ee dargaggoo keessatti maasii ispoortii wallaan baay'ee hojjechuun barbaachisaa. Tola ooltummaatiin baay'ee hojjechaa jirra. Magaalaa Afurii keessatti bara darbe birrii gara miiliyoona 600 tola ooltummaa hojjennee bara kanaa miiliyoona 1 lidhanii hojjechuudhaaf karoorfannee jirra. Isaan keessaa suphaa manneen haadholii akkasuma manneen haadholii ijaaruu dubartootaa fi bakka isaan bideetti uffatan tolchuu kenna dhiigaa kennuu akkasuma immoo manneen barumsaa bu'uura buruu keellawwan fayyaa adda addaa ijaaruu hojiiwwan hirmaannaa uummataa bal'inaan hojjechaa jiru keessa isaa hojiin hirmaannaa uummataa bara kana kan kenna tajaajila lammummaatiin wal qabatu hojiiwwan sustainable ta'an kan inkaamii uummata dabaluu danda'an irratti akka inni xiyyeeffatu jechuudhaaf gama biraatiin ammoo hojiiwwan waloomaa waliin hojjennu tola ooltummaan hojjennus cimsaa deemaa jirra. Bara kana hojii bileen tokko humna tajaajilaatiin kennaa jedhu qabna jechuudha. Isaas hojjechaa jira. Itti gaafatamaan waajjira dargaggoo fi ispoortii kutaa magaalaa Afurii kan ta'an obbo Nagaasaa Taakkalaa fi bulchaan aanaa Caffee obbo Alamaayyoo Abarraa guyyaa waloomaa qaammee 2 bara 2017 kabajamaa jiru akka kutaa magaalaa isaaniitti sosochii gama ispoortii fi kenna tajaajila lammummaatiin jiru irratti akkas jechuun dubbatan. Guyyaa waloomaa kabajaa jirra. Waliigala akka biyya keenyatti guyyoonni qaamni jiran guyyaa maqaan paartiin keenya paartiin badhaadhinaa maqaan baasee guyyaan tokko guyyaa ciccimaati. Guyyaa lammoo warra guyyaa waloomaati. Kanaaf immoo guyyaa kabaja guyyaa waloomaa kanaan wal qabsiisnee immoo ivintiiwwan yookiin immoo taateewwan garaagaraa qopheessinee jirra jechuudha. Taateewwan kana keessatti sagantaa sochii ispoortii hundaa gaafa jennuudha. Hawaasni kutaa magaalaa keenya keessa jiru sabboonni garaagaraa jira. Qaamoleen nageenyaa jira, ispoortistoonni garaagaraa jiru waan ta'eef hundi isaanii bahanii guyyaa kana sagantaa ispoortii kabajnee jirra jechuudha. Haa ta'uutii sagantaa ispoortii kana qofa hin taane dargaggoonni leenjistoonni maarsaartii garaagaraa arjooma dhiigatiinis kan kabajaatii jiru. Waliigala waloo gaafa jennu biyyi keenya sabaa fi sablammiidha. Wanni nuti waliin qabnu waloo hidha laga Abbaay. Laga Abbaay. Faarumsaa faarfamaa guyyaa sagantaa garaagaraatiin asitti kabajaa kan jiru. Kana tajaajila lammumaatti akka waliigalaatti akka waajjira keenyatti bara kana akka kutaa magaalaatti aanaalee sadii qabna. Aanaalee sadan keessatti mana kanaaf asirratti dargaggoota fi ispoortistoonni maallaqa walitti funaananii jechuudha. Isarraa kana immoo guyyaa har'aas immoo naannoo namoota 60 ta'aniif midhaan nyaataa zayitii dabalatee jechuudha. Namoota dubartoota harkaallee ta'aniif deeggarsa garaagaraa kan taasifamu jechuudha. Kanaan wal qabatee waliigala
waldaa Oromaa kan akka waajjira isaanii eegas garagaraas kan taasifamu ta'udha. Akka boqotaa magaalattis immoo waliigala aanaaleen sagantaawwan sagantaa garagaraa kan raawwatamaa jiru. Kan akka daakuu zayitii kennuudha. Kan kuni walooma keenya agarsiisuuf tokkummaa keenya biyyi kun tokkummaa qabaachuu sabni baay'een jiraatus amantaan baay'een jiraatus biyyi Itoophiyaa tokkummaa waliin taatee kan jiraatu isaan agarsiisuudha. Sochii ispoortiin eegalleerra. Dhumarrattis akkas jechuun ergaa isaanii dubbatan. Biyya Itoophiyaa tarree biyyoota badhaadhanii kan hawwiin aspaayirii goonu dhaabuu hin danda'amu waan ta'eef isa kanaaf ammoo gaheen hunda baay'ee barbaachisa. Gaheen kiyya, gaheen kee, gaheen mootummaa, gaheen dhaabbilee mootummaa, gaheen uummataas baay'ee barbaachisa waan ta'eef isaan kana waliin hirmaannee tokko taanee naashinaal intarestii keenya irratti bal'inaan tokko ta'uun baay'ee barbaachisa. Dhimmoota alaqamuu irratti rakkoo keessa fudhachaa rakkoo alaa naashinaal intarestii keenya eeggachaa deemuun baay'ee barbaachisa. Kanaaf uummatni Itoophiyaa jaarraa kanaanii hidha guddichas milkeessineerra fuula galaanaas fuulduraaf milkeessina. Kanaaf oomishtummaan guddisaa gama tokkoon ammoo yeroo cimsaa deemuun baay'ee barbaachisaa. Hawaasni keenya hundi yeroo qabus bakka jiraatu bakka hojjetutti ispoortii jechuu qaba. Waliigalammoo fal'ina ispoortii keenyaa akkasumas ispoortii keenyaa guddisuudhaaf ispoortiin guddina keenyas waan ta'eef guddisuudhaaf immoo haalota irratti hojjechuu qabna. Ispeeshaalii bakka wal maratu hojjechuu qabna. Kan waan keessaa waan ta'eef kanaaf dhaamsi waliigala kana waan ta'eef. Ani kan biyyi kun yoo waliin yoo tokko taate yoo addaan waan adda addaati yoo waliin gubaa tokko taate akka inni aadaa ta'u waan maalni galaana deemas xumurallee ofiisatiin galfannaa waan ta'eef. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin nuti waajjira dargaggoo fi ispoortii kutaa magaalaa Afuriitti qopheeffanne kanan gammaatti daawwattan ture. Ani Sanyii Cannaqaatii qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Bile bumbile